Gabaasaalee haaraa ba'aatii jiraniin Marcos Rashford Barcelona irraa gara Manchester Uniteditti deebi'uu danda'a odeessi jedhu ba'aatii kan inni jiru. Kun kan dhaga'ame ammoo erga leenjisaa haaraa Michael Carrick gara Manchester United dhufee hordofeeti. Egaa Barcelonaan taphataa kana jijjiirraa bara darbeetiin kan gannaatiin walabaan fudhachuun isaa ni yaadatama. Taphataa kana sammuu mallatteessifachuuf yookaan kan dhuunfaa isaa godhachuudhaaf doolaara miliyoona 35 dhiyeessuun isaa ni yaadatama. Jalqaba 25 dhiyeessee ture. Amma garuu gara 35 dhiyeesseeti kan inni ture. Waliigaltee kanaanis ammoo Barcelonaan qabeenya dhuunfaa isaa godhachuun irratti hojjechaa akka turetu himamaati ture. Haa ta'uutii malee garuu wal dhabdeen Ten Hag fi Rashford gidduu Manchester United yookaan dirree seexanootaa keessa ture akka Marcos Rashford qe'ee ijoollummaa isaatii mana isaa ganamaa dhiisee gara Catalan deemee Barcelonaaf taphatu ta'eeti kan inni ture. Egaa Rashford dirree Barcelona keessatti maqaa gaarii horachuu akkasumas ammoo ga'umsa dinqisiisaa agarsiisuudhaan Lamine Yamal waliin wal jijjiiruudhaan yeroo adda addaatti ga'umsa gaarii irratti kan argame gooliiwwan gaggaarii ta'anis galchuudhaan Barcelona tajaajilaatti kan inni jiru. Michael Carrick gara leenjisummaatti erga dhufee Ten Hag immoo erga ari'amanii egaa addatti wal dhabdee sana hordofee Rashford gara Manchester erga ni deemeen deebi'uu hin dandeenye. Sababni isaa yeroo gaarii qabaachaa akka ture himama Barcelona keessatti. Amma garuu Michael Carrick gara Manchester Uniteditti deebi'uudhaan seexanoota diddiimoo tajaajila gaggaarii taphattoota kennuu danda'an jedhaman keessaa tokko Marcos Rashford waan ta'eef gara kana deebi'uu danda'a yaada jedhu dhiyaachaati jira. Rashfordiif Manchester Uniteditti yoo deebi'e immoo achuma Barcelona keessa yoo ture irraa hiree gaariin isa mudataa kan jedhu gaaffii ta'uu danda'a. Ta'uuti garuu leenjisaa kana wajjiniin hariiroo isaan waliin qaban jaalala isaan kilabichaaf qaban jabaatee kan walitti eda'amee yoo waliin kan turan ta'e Manchester United daran fayyaduu danda'u abdii jedhutu jira. Garuu yeroo amma dabarsaa jiruun Barcelonaan Rashfordiif kabaja gaarii akkasumas ammoo kilaba gaarii michummaa gaarii waan qabu fakkaata. Egaa lammii England kan ta'e Rashford kilaba isaa Manchester United keessatti guddate kana yoo tajaajila fedhii qaba. Yaada Michael Carrick dhiyeesse kana irratti hundaa'uudhaan mallattoo isaa Barcelonaaf kaa'uuf turellee yeroodhaaf tursaa akka jirudha kan himamaatii jiru. Egaa odeessaalee jiran kana fakkaata. Warri mana kanaaf haaraa taatan mana kana follow gochuun dagatina. Lalisaa Lamuutii horaa bulaa deebana fayyaa ta'a.